jireenya isaa ta'u, milkaa'ina isaa ta'u, kufaatii isaa ta'u. Wanta gootu tokko murteessuudhaaf yeroo dheeraan fudhattu. Kanaafi warri haadha manaa qabu, warri jaalallee qabu hangam tokko hordofaa jira, hangam tokko miira jaraa hubataa jira. Ba'aaf gala ishee, bultii ishee, gammachuu fuula ishee irra jiru, haala isheen itti jiraattu hammam tokko hordofaa jiru. Maatiinoo hangam tokko walitti mufatanillee mucaa koo akkam jirtaa? Maalirra jirtaa? Jireenya kee akkamii jedhee iyyafataa jira namoonni baay'een. Namni bakka irraa gaafa argu hiriyaa baay'ee akka qaban itti kan beeku, namni baay'een itti marsee akka jirutti kan beeku, garuu isaan kophummaadhaan namni kan hin argu akka waan hiriyaa baay'ee qabaniitti, fira baay'ee qabaniitti. Isheen garuu yookaan inni garuu kophaa isaa ta'e namatti himatu, namatti mari'atu dhabeeti kan inni murtee akkanaa ofirratti murteessu sii galee. Kana jechuun firris hiriyaan asirraa wal faarsaa oolus quba waliin qabu, waliin iyyaafatu, miira waliin hubatu jechuudha. Namni tokko gaafa fuula guuru fuulli kee sirrii miti jechuu ni danda'uun qabaata. Maal taateetu rakkootu jira. Rakkoon sun waan furuu hin dandeenye yoo ta'e nama biraatiin mari'achuu danda'uun qaba. Mucaan kun akkasii akkam goonaa. Hiriyaan hammam tokko quba wal qaba. Haati manaaf abbaan manaa gaafuma viidiyoo waraabanu qofa dhufanii asirratti wal iyyaafatu, wal faarsu, wal himu moo lafattis mana keessatti hammam tokko quba wal qabu waan jedhu gaaffii keessa galchasii galee waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef namni murtee akkanaa gaafa ofirratti fudhatu daddabalamaa jira. Namni walirraa barachuu dhiisee walirraa qooddataa jira. Isheen kun sababa maalii akka ta'e borii wanti seerri adda baase dubbatamuu danda'a. Garuu deemee namoonni naannawaa ishee jiran maal gochaa turanii hanga isheen sadarkaa namni gaafa abdii kutudha. Murtee akkanarraa kan inni ga'u gara eessa turan maaliif wal hubachuun dadhabame waan jedhu namni maaf walirraa hin baranne irra deddeebi'amaa jira wanti kun hanga yoomitti. Dhaloota ola deemaa gaafa xobbee karaatti citu sanuu ofii isaatiif lubbuu of baasu. Baay'ee si gaddisiisa, waan dubbattu si wallaalchisa. Beektaa yeroo baay'een irra deddeebi'ee barreesseedhaan arrabseellee hin beeku, garuu noo miidiyaarraa waa dhiisaa namni suma argu kana dhugaadha si'aa jennee dadhabe. Jaalala keessan lafatti godhaa manatti godhaa jedha yeroo baay'ee yaadan kennuuf isheedhaaf kanadha. Egaa Rabbiin lubbuu ishee amaaru, hiriyoota ishee, maatii ishee, firoota ishee hundaa fi jajjabinaa kennu jennaa waan jennu hin qabnu. Garuu wanti kun namni gattaa'ee wal barsiisuu danda'uu qaba, wal hubachiisuu danda'uu qabna. Hanga yoomitti itti fufa wanti kun? Boroo eenyutti ta'an? Isa jedhu wal gaafachuu, waliif ibsuu danda'uu qabnan jedha. Galatoomaa hunda hogguree of bulcha. Alex ulfaadhu haadha shintaataa yaada hawaasa keenyaaf illee ergaa bareeda qabu dabarsite kabajame. Namni keenya waan kana hubachuu barbaachisaadha. Osoo deemee waan tokko keessa hin seenne dura, osoo balaa walitti hin seenne dura obsas qabaachuu qaba. Ammallee jaalalas yoo taate bakkatti godhachuu qaba. Dhugaadha mucayyoota miidiyaa kana gubbarratti wantoota adda addaa jechaa turan. Isinis viidiyoo adda addaa maxxansaa turte. Achirra dhaabbatee ammoo namni keenya illee jala deddeemee afaan namaa muka jiidhaa gogseetti Oromoon gaafa mammaaktu biyyeen itti haa salphatu. Kanaafuu jechoonni Alex fayyadamaatti ture jechuun sila hawaasni keenya irraa fayyadamuu qabu. Isiin darbitee jirti deebi'uu hin dandeessu. Nama birootiif nama booda dhufuudhaaf ammoo wanti kun gorsa ishee ta'uu qaba jechuun barbaade. Namni biraatti galatoomaa. Difama yoo carraanaaf kennitan al tokko waan dubbachuu barbaade jecha abdii Geetaachoo jedhe galatoomi jecha takkan sii mirkaneessuu wayii barbaade sima san sii jabeessuu dhumaafanii jechi sunis namni tokko tarkaanfii lubbuu fi galaafachuu bira osoo hin geenne dura waa himachuu malaa rakkoon irra gahaa jiru jechuun mana keessa rakkina kanaatiin natti jira. Rakkoolee akkanaatiin natti jira jedhee yoo inni himate rakkoo sana dafanii bira dhaabbatanii isaa birmachuun nama keenya biratti baay'ee duubatti hafummaa argisiisa. Egaa rakkoo lubbuu fi galaafachuu haa ta'uuti. Rakkoo biraatiif gaafa inni of saaxile himannaan isaa yaadatama kan jedhu sun dhugaadha. Namoonni sadarkaa lubbuu fi galaafachuu bira osoo hin geenne dura tarii himata gama jaarsummaa fa'aatti waa himatanii
miidhaan akkanaan irra gahutti jira. Gama maatiitiin haa ta'u, gama abbaa manaatiin, gama jaalallee kiyyaatiin rakkooleewwan akkanaan irra gahu jira. Naa birmadhaa jedhee namni tokko gaafa iyyatu dubbii isaa sana salphisanii ilaaluu danda'ani. Salphisanii ilaaluun dubbii sana ammootu rakkoolee lubbuu fi galaafachuuf birallee nama geessuu danda'a. Garuu hanguma fedhe yoo ta'e rakkoon fedhallee yoo jiraate sadarkaa lubbuu fi galaafachuu bira wanni nama geessu hin jiru. Nama keenyaa wanni hubannoo ta'uu barbaachisu. Miirri nama keenyaa kun hedduun isaa yoo argitu miira of to'achuu hin dandeenye takkatu jira. Kan akka amma reef tanaaf diimoo eenyutu jedhee Alex moo eenyutu jedhee warri Habashaa kun gaafas gubbatti wal dhungatanii gaafa jaalallee walii wajjin taphatanii miira of to'achuu dadhabbii takka keessan galanii isaan immootu akkuma akkaadhuma aadaa isaaniitti fudhataniiti itti fayyadamanii jedhan. Nama keenya keessa immootu aadaan akkasii hin jiru. Of to'achuu hin danda'an sadarkaa lubbuu ofii galaafachuu biratti fiigan. Saniifuu loon bade kan jiru barbaadan akkuma jedhamu sana isa du'e irraa isa dabre inni jiru waa irraa barachuun dirqama isaati. Of to'achuun dirqama miira ofii kana to'achuun akkaan barbaachisaadha. Lubbuun dabarteen deebitu beeki bara. Irra dhuma dubbii dhumaa kan jedhamu lubbuu ofii galaafachuudha. Namni lubbuun isaa dabarte deebi'uu hin danda'u. Ammas himata tokko namni gaafa walitti himatu walii dirmachuun wal bira dhaabbachuun rakkoo isaa kana qorachuun maaltu si mudate maaltu si rakkise rakkoo maaltu sitti jira jedhanii wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafi namoonni haftan namoonni jiran waan akkana kanarraa waa barachuun akka malee barbaachisaadha. Dhugaa ammootu rabbitu beeka. Rabbi dhugaa ishee lafa hin balleessini. Dhugaa isii rabbi haa baasu jechuu barbaada. Galatooma. Galatooma ani waan tokko jechuu barbaadannis jara keenya waadanuu argine komentii feesbuukii abdii jalaas kan koo jalaas feesbuukii jalatti maxxansinee duusi mirkaneessineennan wallahi ijoollee shamarran hedduu jechuudha. Anu yeroo meeqa yaalii godhee namatu na hambisee anu yeroo meeqa akkas ta'e warakkoo keenya nu battanu sini maaloodha jara keenya du'amnaan akka hin deebi'amne ofii beektii shamarran kun du'amnaan akka hin deebi'amne beekaa jirtu namni simmiitan tokkittiin hin jiru bakka duuteetti jedhame kunoo ajandaa ta'e raasaame horiin bade kan barbaadamuufi isa jiruufi isa hafeef jechuudha. Kun barnoota sinii ta'ee waan akkasiirraa of eeguu qabdu fagaachuu qabdu. Du'uu wanni jedhamu sun tokko wanni biyya dunyaa kanarratti ittiin isaa du'amu jiru. Dura kan beekutti durbii yoo biyyatti manatti ulfoofte bakka irratti hin qabdu. Waan gootu hin qabdu. Kanas kanaa mannaa jettee of ajjeefti yookiin qorichaan yookiin immoo waan ta'e. Amma immoo wanni sun hin jiru. Maashaallah ijoollee isa kan danda'ame of eeggataa jiru waan akkanarraa. Wanni of nama ajjeessu tokko kan jedhee mirkaneeffatanii shamarran of jajjabeessuu qabdu, wal jajjabeessuu qabdu, rakkoo walii walitti himachuu qabdu. Yoollee waa waliin goone, waa hundee namni sitti himate maallaqa seenaa. Yoo namni rakkoo isaa sitti himate dirqama maallaqa qofaa miti. Yaada sirra barbaada. Yaaduma gaarii siifan jira. Abshir. Yoo waa si ta'uu dadhabes ana obboleettii keessi biran jira. Obboleessi keessi biran jira wal jechuu aadaa godhannu. Ijoolleen waan akkasii yaaddan wallahi jireenyi asirratti hin dhaabatudha. Rakkoo amma keessa jirtan oolee tumbulin bor keessaa baatan. Rakkoo darbuu jettanii wanni hin darbine hin jiru. Rakkoo darbuu jettanii yoo hin ajjeesina wayyadu. Ani maal jechuun barbaade si galee yeroo dhanuu agarraa ijoollee durbaa of ajjeesanu. Akkuma sila jette dur abbaan natti dheekkama jedhanii natti loladhanii ijoolleen akkuma nameetti yeroo manatti ulfaan of ajjeesu. Amma bar jireenyi yookaan yoo xiqqattala albaayite jireenyi itti fufa baayite kan miidhame isii miti dhiifa mana godhaati kan miidhame maatiidhaadhaaf abbaadha kan gubataa jiraataadhaaf abbaadha malee isiin haara galfatteetti yabiibi bakka bara baay'ee haara galfatteettiin kan bara baraan gubatu maatiiwwaniiti kalaas wanni isin beekuu qabdanu garuu obboleewwan keenya shamarranii wanni isin beekuu qabdanu jireenyi bor guyyaa biraati tarii jaalallee keetii wal dhabuu dandeessaa. Haati kee abbaan kee obboleessi kee maallaqa tokkaa ja'a waggaa torba biyya alaatti hojjette si dhowwachuu danda'a. Sichaan abdiin qabattee of hin ajjeesine. Maaliif beektaa? Wallaahi rabbi bor itti wati hin beekin riskii bal'aa sii kennee jireenya keessi jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Ayinaa ijoolleen danuu biyya Arabaa keessa jiran immoo kan isaan of ajjeesanuuf waa'ee maallaqaatii fi waa'ee jaalallee amananii biyyaa ba'an ala galu yookiin fuudhee qabeenya isaaniitti ergataniin fuudhee isaan eegeeti. Dhibbaa dhibbaa kan isinitti himu baay'ee. Sinii galee
Kanaaf jireenyi itti fufa. La dhiirri yoo deeme warra shamarranii. Wallahi dhiirri biraa isinii dhufa. Dhiirri lafarra guutee jira. Dhiirri yoo deeme dhiirri biraa hin dhufa. Dubartiin yoo deemte dubartiin biraa hin dhufti. Isinii galee garuu lubbuun kee duuteennaan kalaas deebiin hin jiru. So kanarratti bal'inaan gorsa isin barbaachisa garuu hin dhageessanu. Simmeetii keessan yeroo sanaa qofa yaaddu. Simmeetii keessan wallahi mucaan kun 2 minutes daqiiqaa lama qofa tutti yaaddee maaliif of ajjeese jetteetu of gaafatte daqiiqaa lama bara wallahi of hin ajjeestu boonii. Boonii nama beektu akkanaa miti namooti barumsaan baran namni miidiyaa kanarra jiru of hin ajjeesu. Daqiiqaa lama tuuteessee itti yaaddee itti yaadne malee boonii. Murteessitee lammaffaa immoo nama isiin abdatteetu mucaa kana nyaate baay'ee. Nama isiin abdattee lafaa qabdutu haadhaaf abbaa sii caalaa rabbii gaditti abdatteetu mucaa kana nyaate. Yeroo isin jedhu itti himatteetti mucaan kun boruu abdiin informationii qabamu jettu. Nama wayiitti himattee jennaan namni sun mucaa kana qaqqabuu dadhabe. Mucaa kana dhimma keetti jedhee mucaa kana lubbusii hambisuu dadhabe malee himatteetti mucaan kun. Isinii galee akkanan ta'e barii maal wayyaa baqqaan of ajjeese yeroo isin jettuuni abbaa ta'e dhimma keetti yoo jedheen yoo miiseejii si ilaalee callume yoo sagalee si dhaggeeffattee callume yoo bilbila si kaasee itti dubbachuu didi yoo gaafa ishiin awwaalamtu laalaa callisaati nama sirriitti boo'u. Namni sirriitti boo'u miidhama mucaa kanaa beeka baay'ee. Namni sirriitti qifatee boo'u waa lamaaf bu'a. Gaafa du'a ishee tokko gaabbiidhaaf bu'a. Gaabbii waan sana ishee gargaaruu dideef bu'a. Lama ishee jaallataaf bu'a baay'ee. Dhiyaa ta'uu danda'a, dubartii ta'uu dandeessi, dhiira ta'uu danda'a. Ani kanan jedha, kana fi booda laayivii mana kootis nan bana naasofna. Obboleettii keenya rabbii biyyattaa salphisu waan jiru immoo hordofnee isinitti himname. Yaadannoo naa bilbili yeroo ishii mijatu. Siin bilbila abdii kolfaa dhugaa waaqayyooti jalqaba.